Akkam jirtu nagaa keessanii hordoftoota YouTube chaanaalii Firaattee qarra akkaataa gaafilee onlaayinii barnoota kutaa 12ffaa itti hojjennu isinitti argisiisa jechuudha. Viidiyoo kanaan gadumatti daawwadha. Akkasumallee obboleeyyan YouTube chaanal Firaatteekiif haaraa taatan subscribe godhaa. Achumaan beel irra kaa'adhaa. Viidiyoon kan lakkisiin salphumatti akka isin bira ga'uuf jechuudha. Kanaaf gara viidiyoo adeemuu jechuudha. Keessattuu barattoonni kutaa 12 exam onlaayinii kana jechuudha. Akkaataa itti bifa salphaa ta'een itti hojjettan hanga dhumaatti isinitti argisiisa jechuudha. Bilbiluma keessa fayyadamtanii gaafilee onlaayinaa kan bara 2015 hojjechuu ni dandeessanii jechuudha. Kanaaf jalqaba irratti Chrome yookaan browserii bilbila keessan irra jiru Google Chrome keessa ni seentu jechuudha. Erga Google Chrome keessa seentanii booda search or type URL kan jedhu kana gubbaarratti exam8 jettanii barreessitu jechuudha. exam8.ethernet.edu.et kan jedhu kana ni barreessitu jechuudha. Yoo kana bifa kanaan barreessuun isin ulfaate Telegram chaanaalii korraa linkiin isaa jira, linkii achirraatiin ni seenuu dandeessan jechuudha. Kanaaf go jennaan booda fuula kanatti nu fidaa jechuudha. Username fi password nu gaafata jechuudha. Jalqaba irratti username kuni kan mana barumsaatti admission number fudhannu jechuudha. Password kun immoo kan waliigala yeroo jalqabaaf ittiin jalqabnu 1 2 3 4 jennee kan itti galchinu jechuudha. Yeroo jalqabaatiif password gubbaarratti immoo go jennaan jechuudha. Booda fuula kanatti nu fidaa jechuudha. Kanaaf current password new password again jedha jechuudha. Kanaaf akkuma jalqaba seentanii nama kamiifiyyuu iddoo kana fidaa jechuudha. Kanaaf current password kama yeroo jalqabaatiif ittiin seensan current password kan yeroo jalqabaa galchina jechuudha. New password gubbaarratti immoo password haaraa kan yeroo hunda ittiin seennu galchina jechuudha. Kan new password again kan jedhu kanarrattis immoo kan lammaffaa irratti galchine kana iddoo sadaffaa kanatti galchina jechuudha. Kanaaf salphaadha. Kanaaf tokkoffaa irratti current password 1 2 3 4 jennee galchina. New password mataa keenyaa itti galchina. New password again kan jedhu kanarratti immoo password mataa keenyaa galchine kana irra deebinee itti galchina jechuudha. Kanaaf save message jennaan. Sana booda fuula kanatti nu fidaa jechuudha. Erga fuula kanatti nu fidee booda warra soshaalii warra naachuraalii jedhee isin fida. Gubbaarratti immoo information keessan ni kaa'aa jechuudha. Kanaaf yoo ammaaf haga ammaatti biology qofatu baname warri naachuraalidha. Biology kan jedhu kanarratti ni tuqnaa jechuudha. Sana booda ammallee biology grade 11 kan jedhu kanarratti tuqnaa jechuudha. Erga irratti tuqnee booda gara olitti oofudhaan reattempt quiz kan jedhu kun jira. Start isiniin jedha jechuudha. Start attempt isiniin jedha yeroo haaraa taatan jechuudha. Kanaaf ani immoo yoo irra deebisanii hojjettan immoo reattempt quiz isiniin jedha. Reattempt quiz gootu jechuudha. Sana booda click to enter text kan jedhu kanarratti 1 2 3 koodii kan subject sana jechuudha. Gammaa 1 2 3 4 kan biology jechuudha. Akkasuma kanaaf 1 2 3 4 jennee guunnaa jechuudha. Sana booda start attempt kan jedhu kanarratti tuqnaa jechuudha. Kanatti nu fideetu yeroon keenya lakkaa'aa jira. Fill question jira. Fuula hundumayyuu ofirraa qabaa jechuudha. Sa'aatiin nu kennamellee asiin shawgoonee hide gochuu ofirraa illee dhoksuu mul'isuu ni dandeenya. Yeroo nu kenname akka tagalii lakkaa'eera yeroo sa'aatii 4. Sana booda fill question jira. Fakkeenya gaafii tokko guunnee shakkiidha yoo guunnee fill question gochuu dandeenya jechuudha. Yoo filaagii kaasuu barbaanne immoo remove flag kan jedhu kanatti tuquudhaan filaagii irraa balleessuu ni dandeenya jechuudha. Immoo raaquu barbaanne clear my choose kan jedhu kun jira. Clear my choose goguuni irraa ni haqamaa jechuudha. Gaafii tokko fa'aa guunnu jechuudha. Sana booda next page jennaan gaafii lammaffaatti nu fidaa jechuudha. Sana booda ammallee gaafii tokko keessaa ni filannaa jechuudha. Fakkeenya saniif fill question gochuu dandeenya jechuudha. Yoo shakkii irraa qabaanne deebii kanarra. Sana booda next page jennaan. Kanaafuu achi booda ammallee gaafii kana sadaffaarra dhumnee gaafii ta'e guutaatii bira darbuu ni dandeenya jechuudha. Sadarkaa bitatti ofuudhaanii mallattoon kun isinii dhufaa jechuudha. Mallattoo kanarratti yeroo tuqxanii gaafileen nu guutaa turre shaded gochaatii deemaa jechuudha. Fakkeenyaaf gaafii lammaffaa filaag waan goonee shakkii waan irraa qabnu filaag goonee salphumatti akka yaadannee sirreessuu akka dandeenyuuf jechuudha. Inni kan biraa immoo yeroo utuun guutinis dabarrees immoo iddoo duwwaa nu kaa'aa jechuudha. Kanaaf iddoo barbaannerra gaafii
53ffaa irraa illee jalqabuu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf akkuma argaa jirtan kanatti gaaffii barbaanne irraa jalqabuu ni dandeenya. Filaa goonee bira darbuu ni dandeenya. Yeroo barbaanne gaaffii kamiyyuu jechuudha filaa godhee kaa'aa jechuudha. Kanaaf gaggabaabsaan isinitti agarsiisa jechuudha. Yeroon xumuree finish attempt kan jedhu kanaan tokko. Kana booda bifa kanaan fidaa jechuudha. Kana booda gara jalaatti deemuudhaan yoo xumuruu keessan mirkaneeffattanii submit all and finish kan jedhu kana tuqxan. Yoommoo deebitanii sirreessuu barbaadan immoo return to attempt kan jedhu kana tuquudhaan gara duubatti deebisanii sirreessuu dandeessan jechuudha. Yeroo isin kenname illee asirratti isin himaa jira. Yeroo xumuruu keessan mirkaneeffattan submit all jettanii jechuudha. Kana isin fide question without a response gaafilee 100 keessaa 96 hin guunne jedhee bifa kanallee si yaadachiisa. Xumuruu keessa yoo mirkaneeffattan submit all finish gochuudhaanii xumuruu dandeessu jechuudha. Kanaaf irra deebitanii hojjechuu yoo barbaadan reattempt quiz jechuudha. Irra deebitanii bifa reebsatti agarsiisaniin hojjechuu ni dandeessan jechuudha. Viidiyoo kana hanga dhumaatti waan daawwattaniif galatoomaa.